gusti kun suuf joon daali faji wal qaxxaanee jechuudha gaafa sana eggasiyyuu meeqan tabadhe ergasimmoo meeqa gale ilaa gaafa irra tabadhee buu kanan qaba gaafa irra tabadhee gabbu kun maal maalika Itoophiyaa kuma 300 ta'a ergasimmoo meeqan tabadhe qoy ergasiillee sawareen ture na fakkaata kun miti amma laafota akka eessatti ilaalta beektala qoy eessatti kun ergasimmoo boromtinaa isaa immoo kanan keessaa qaba sawaraa amantaa bara waan hundaafuu maatiin illee sawarattetti kun ola kanan keessaa qaba ture ergasimmoo ilaalti miti bara akka waan isatu si banetti bara Oromoon utuu naa bane maafan deeffaddaree utuu mucaan naa bane deeffachuu hin danda'u. Ilaa. Wanti gaamiti guddaa maallaqa immoo yoo ta'e isatu keessaa baase ekkiseen godhee edee galgalee yeroo rafu levelii 16 jira har'a garuu yeroo nama 26 jira. Kanas maaliin godhanii kan itti baafates hin beekon levelii 26 jira ekkiseen godhee maallaqa keessa fudhate guyyaa borii immoo maallaqa itti baafte san wallahi rabbi sin dhiisu maallaqa Itoophiyaa 500 ta'u 400 ta'u baafattee jirta waan kan nu kaaddu hin qabdu kalas dhumateera guyyaa boriin sirkaa fudhadhu. Itu guyyaa bari guyyatti gaafa rabbiin jechuudha ashaada jechuuf illee Allahu akbar jechuuf illee ashaada naan deebisin Oromoo wanti dhibaan illee dhibeera ganama yeroon koo levelii 26 jira namni akkaanti keessa galee jira ati gaafumayyuu yaani achi si baasan sana iddoo badoo sana si baasan lakkoofsa nama iddoo si ergaa ture loogos nama iddootti ergaa turte gaafa namni keessa galee moo ta'in natti dubbannaan keessa galee ilaaliyan gaafa galee keessa galee ilaalu viidiyoo qulfiirra kaayuu fixeera yeroon koo viidiyoo sana qulfiirra viidiyoo ni gadhiisa kanas maallaqa sana immoo nyaatamera kalas maallaqa anatu nyaatamera akkoo miti rabbiin gaafa si mokkoru immoo ol si kaasuu fi warri kaan immoo isa rabbummaa irratti buleetti guyyaa sana ani kan na dhibu sakkam jedhamarra no isa miti ani jechuun anaan gaafii natti ta'e amma sila maallaqa akka keessaa qabdu beektaa ati akkamitti maallaqa kee aga yoona akkamitti keessaa hin baafne anamma dhaggeeffadha jechuutti namatti maakii fi asiliifatti dabalee nani yoo takka taphadhuti gidduu kana sii baafna nan jedhan gaafa sana maakiin sawartee jirti bar wallahi sawartee jirti mee keessa nagashetti imteetti mana sitti sawartee jirti jechuudha maallaqan keessa eggasiin meeqan itti taphadhu hin beekta kanaan masiiriyyuu qurxummii meeqan akan itti ergasiyyuu wallahi laazim isa isummaa miti maallaqas nyaatamera akkaanti qabu jiti deeffadheera utuu mucaa akkaantiin kasaa ta'e deeffachuu hin danda'u deeffadheera kanaan dura mucaan sun si jalaa baafatee turre qoy si jalaa baafatee miti kanaan dura kan durgeemii taphataa turte silaa namtichi sun si jalaa baafatee ture erga dhufte dura inni baafanne jedhi kan inni baafanne jedhi riisiitii ergee keessa galee itti dubbatee ergasii erge miti riisiitii erga nuun tiktook irratti dubbatnee tiktook irratti hati haasoftee innaan fidee riisiitii sitti erge miti dura callisee jechuun baaseera akkas godheera akkana godheera siin hin jenne si galee so akkaawuntiin kee seeftii akka hin taane hin beekta ati immoo tapha kana amma fakkeenyaa fi hin beekta maaliif akka taphatte si galee fakkeenyaaf amma kaayyoodhaaf taphattee maaliif akka taphatte tapha kana hin beekta ofii mataa keetii mitiire so kanaan dhaggeeffadhu xiqqishuu waan sitti mate xiqqishuu dhaggeeffadhu isa utuma isaa keessan dheeratillee taphadhee irraa bu'e ajandaa mayyuu dhiisna oomee gabas taphadhee marraa bu'eetiin maakiillee na dawwalte mee hanga taphatte kana jettu kuno eshi bakka gidduu kanatti taphadhu si baafnaatti achiin qeeroon immoo si nama hojii isaa hojjetatuudha nama waan akkasillee baasuullee irraa beekuu miti si galee achumaan jarrumti kun naafa baasan maakiin fayyadameetan jarri immoo wallahi silin fayyadamne arganiiru si baafnaatti eshi bakka itti taphadhu na dhiise achi booddee immoo naa gaafatee ture beektaa qaama kan koo qeeroon asii hanga ittiin nuti tattaafatee jarri baasii naa gaafannaan namichi kaansil nan goone gastii kee buusi akkasitti malee hin ergamu biiftu jechuudha gastii keessa kana yoo buuste malee namni biraa nama gashuu miti na dhaggeeffadha itti na dhiiftu iyyuu na dhaggeeffadha achiin gastii rabuunee yeroo ka'u inni immoo maal godhe hanga intunii sana bira dhaabbateetu jara imbaasiin na gaafate imbaasiin konkommoo namichi kaansil sin goone tanaan biyya galuu hin dandeessu waraqaa hojjetachuu hin dandeessu si galee achumaan innis maallaqan kee walitti qabadhuuti yoo si mijeessinaa naan jedhe okay dheetan anis waan silkii keessatti maal taaree anquba qabaarees akkasii sanammi yaani akka diina qabu yoo ofiin beekaareen hundinuu bara akkuma yaani afaan innatti haasa'uu sanaan si'a quba qabaare achumaan ishataa odeedin yeroo dhuma takka taphadinaaf baasti bakka warqanni kun kunis rakkisee dheedhe waa'ee waraqataa irra jira bara namichi waan kaan sin nangooneef biyyan galallee jennaan biyya galuu hin dandeessu namichi waan waraqata kun waan kaan sin nangooneef uumaan jenna akka waan ganaa na barbaadutti jira waan ta'eef namichi saniifuu tuman ka'ee qabameeyyuu namichatti dawwalamee yookaan namichi waamamuudha malee biyya galuu hin danda'u waraqata dalagachuu hin danda'u. Anciqqii kanarra jira malee wallaahi isaa akkaawuntiin ko'atamee akkas ta'u namni irra hin jiru. Amma garuu waa hundaafuu takka waraqata dalagachuu hin danda'u. Sila ganamaa bar. Dhokattee mana rabaa galtee galchuu hin dandeessa. Ammayyuu dalagadhee jechuudha. Nafoos yookiin immoo jechuudha. Itti lagamisi taphanii waa tokko galcha. Amma waraqata dalagachuu hin dandeessa. Garuu sila ganama itti seenji godhamuunsaa. Leebilii 16 yeroo inni akkaawuntii xiqqaadha mana maatii ture. Ammoo mareef godhe jechuudha mucichi sun.
Sila ganama jira luki wantani salle sawware jira sifinde wala sitti agarsiise hoo barbaade. Kanaafuu amma walumaa galatti dhumatee jira aasaallee miniqisseellee ijoo aasama jammaraa dhaggeeffadha. Ijoo inni namni aaree dubbatu sawwartanii ittiin fiigatinaati. Dhumatee jira. Akkaawunti kos deeffadheen jira alhamdulillah. Maallaqa immoo ekkaseenji godhe. Ekkaseenji maal irratti gochuu isaa bartee hojjetan immoo kunoo levelii 16 kayetiin nan ganama ka'u levelii 26 jira. Dhumatee jira jechuudha. Maal gochuun qaba? Maallaqa meeqa keessaa qabde turte? Maaloo maallaqa meeqa keessaa qabde? Fakkeenyaaf 16 20 almost leenca lama osoo buusee leenca lama jechuun ilaa isa levelii kana qofa osoo hin ta'in birriin ilaa ansitti agarsiisu akkaawuntii qofa isa agarsiisa akkaawuntii kiyya. Ani amma geemii taphadheen ture miti yeroo darbe an guyyaatti limitidii birrii 600 bichaan baasa. Ilaa qofa isa agarsiisa. Akkamitti akka laaltu sitti agarsiisa qofa. Guyyaatti birrii 600 bichaanii jijjiiruu danda'a. Nama sa'aatii kanatti guyyaa tokkotti doolaara 600 qofan jijjiiruu danda'a. Guyyaa meeqatti fixee beektaani akkaawuntii kiyya keessa yoo xiqqaate guyyaa 6tti fixee. Afaan geemii ila eggasi guyyaa meeqatti taphadde gaafan geemii taphadde gabbuu kunoo laa maalikoo koofana ture. Asilaan maalikoo koofana ture laa gaafan geemii taphadde irraa gadi buu maalikoo koofana ture. Eggasi immoo guyyaa meeqatti taphadde eggasi qurxummii 3 naa bu'ee masii qurxummii 3 naa buuste kunoo suuf. Joondaali fayyii wal qaxxaanee jechuudha gaafa sana. Eggasi meeqan taphadde eggasi immoo meeqa gale laa gaafan irraa taphadde buu kanan qaba gaafan irraa taphadde gabbuu kun maal maalika Itoophiyaa kuma 300 ta'a eggasi immoo meeqan taphadde koo eggasi illee sawwariin ture na fakkaata kun. Miti amma laafootu akka eessatti ilaalta beektala? Kun ergasii immoo boromti naasaa immoo kanan keessaa qaba. Sawwaraa amantaa bara waan hundaafuu maatiin illee sawwaratteetti kun ola kanan keessaa qaba ture ergasii immoo. Yaa. Garuu immoo amma akkamitti akka inni ba'e? Amma immoo wanti nikisiin godhe immoo amma 2000 fi meeqa? Birrii miti tuuti kan intini. Kan keessaa bahe laa birrii eessa ilaalta? Okay, inni kun intiniidha miti. Baalaansii jala dhuftee jechuudha. Silkiisa kana waa isa kanaan galee sitti agarsiisaati akka namichi kisiin godhillee sila ganama ta'e illee yookiin immoo sii dawwalee keessa galchee sawwaree jira hundayyuu garuu silkiisa kanaan isa warra akkatti sinatti agarsiisuu qabure. Kunoo amma akkas ta'edha. Jesus 00 godheera. Thank you so much. Inni ሰውዬ ልሰጥ ነው አትልም እንዴ? ደነገጥኩ እኮ እግዚአብሔርን ለቤና አልኩት። Kaleessa garuu akkas ture isin laala isin isii dhiisaati siyyaanii faamilii isiitiin haasoftu. Kaleessa garuu akkas ture laa kaleessa galgalee jechuudha. Kaleessa galgalee akkas ture. Garuu sila ganama yeroo akka hoo akkas ture jechuudha. Levelii illee amma akkaawuntii kee guddaa kanatu okay Alex taayee ergaa irraan qaba shi. I think si barbaadeen natti fakkaata irraan qaba. Dura galata rabbi. Naguma. Alhamdulillah. Mashallah. Quftu. Oduu keessanitti fufaaye. Waan lubbuun akkumaan deemtaaree ishee xiqqoos dabalii deemee. Akkamati? Jirta. Nagaa galata rabbi. Harkos galchii asiin galchuu hin danda'amu. Akkaawuntii maal si jalaa ta'e? Akkaawuntiin hatamee ture deebifanneerra kanas waan ofii abbaan hin deeffata.